isin warri qabsaa'elikitti majlisa kana bakka kana shoora guddaa qabulleen warra argee baati silaa isin as kaayachuu qabdanii haja'ullee ni jira. Amma filannoon gaggeeffamte tun akkasumatti gartee aqiidaa hunda if keessatti ta'ee hirmaachiftee ammas haqa qabeessaa bilisaa filannoon tun. Jechuun keessatti siyaasni wayiitu jira jechuun arguma xaafii baatanaa addaan dhiibuulleen wanta gaafa ni buufna janii Sheekh Muusaa Faanii Sheekotiin mormaa turte takka harkaatiin ture. Wanni sun ati waan san gaafa san quba qabdaa waan Majlisni Oromiyaa akka baranatti akka kufeen beeku jaaniit sheetichi hoggansan beeku jaanii itti duulan warri bakka adda addaati. Haayyoo san irratti haa deebinu waa'ee gartee maallaqaa. Gaafa duraa sheekotiin minbara gubbaa dhaabbattaniiti ganda waliin qoodina maarroo waliin qoodina warri ganda maarroo jettanii minbara gubbaa nu gadhooftanii baga isin seente baga agartanii isinis. Gaafa harritti Sheekh Iliyaasii fi Sheekh Ahmad Eefaadhaa wajjin sheekotii wajjin waliin bu'anii jedhi dhimma aqiidaatti immoo jechuurratti. Gaafa galchine sirritti waan caallee fuuna eega maallaqa galchuutiif ammoo waan caallee waan jiru. Ati amma hedduu jettee waa'ee dhuunfaa isaanii maallaqa moo pirootokola mataa isaanii kabajaa isaanii eeggachuudha moo haayyoo majlisaa san uummata tajaajilu san gaggeessuudha. Goo beekee sadarkaa isiidhaa qabachuudhaaf duulli hanqanni hin jaamne sheeticha irratti dalagame caaseeffamu mana. Kayyanni kun hojii oolettee ni yaadda amman tan bifa tanaan. Sheekootiin teenya maaliif gargar facaati yaada adda addaa maaliitiin namni irratti akkamitti baajannii sadarkaa Oromiyaatii gaditti dhabamuu danda'e. Gahumsa hoggansaati irratti hubannaan kan namu irratti. Kaawunsilii mana marii dhimma Islaamaa kun sirna bulchiinsa maallaqa yookaan dinagdeedhaa tiraansipaarantii katee ifaa fi bilisa katee. Akkasitti haalli mijeeffamee baajenni nu bira dhaqqabee illee hin jiru.